Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu. Egaa akkuma beekamu viidiyoo yeroo darbe kutaa tokko hojjedheen isinitti agarsiisa irratti har'a kutaa lammaffaa isinitti qabadhee dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa viidiyoo keenya kutaa tokkoffaa irratti asiin geenyee dhaabnee jirra. Amma asitti amma kanatti akkamitti haala kanaan dhaannee akka itti naanneeffannu isinitti agarsiisaa jechaadha. Egaa dura kanarratti dhahanna. Kana akkuma jalqaban isinitti agarsiisetti haala kanaan dhahanna. Yeroo dhaannu fuula isaa sofitti naanneessina. Sana booda sansalata 1 2 3 4 5 akkuma duraanii sansalata 8 dhaannaa jechaadha. Amma sana booda 1 2 3 erga 3 marannee asuma keessa bifuma duraan dhaanneen 1 2 3 akkas erga godhanne ammas 1 2 3 ammallee finnee boolluma sana keessa 1 2 3 ammas 1 dabalannaa 1 2 3 achuma keessa 1 2 3 yeroo fixnu 3 akkas kirooshii keenya irra nu afasniin jedheera. Sana booda hunda isaa walitti akkas harkifanna. Amma asirratti kana walitti qabsiisuudhaaf yeroo kana dhahannu sansalata 8 dhahaa turre. Kana hunda isaa sansalata 8tiin dhahaa turre jechaadha. Amma gatii kana walitti qabsiisaa deemnu sansalata 4 qofa dhahannaa asirratti. 1 2 3 4 erga 4 dhahannee finnee isa kana saduraan dhahanne keessa kirooshii keenya akkas baasnee kana keessa galfanna. Isinitti mul'ata. Kirooshii keenya sana keessaa baannee finnee kanatti gashanna. Erga kanatti gashannee kanaas fidannee asitti deebisnee galfannee akkasitti baafannaa jechaadha. Amma sansalata 4 dhaana. 1 2 3 4 akkasitti wal keessa galfannee dhaanee finnee amma asirratti deebisnee 1 2 3 akkas erga godhannee finnee boolla taanu irratti galfannaa jechaadha. 1 2 3 ammallee 1 2 3 erga galfannee achuma keessa double crochet tokko harkifannaa. 1 2 3 yeroo 3 keessa baafanna isiniin jedheera. Ammallee 1 2 3 erga akkasitti maranne ammas boolluma sana keessa haala kanaan double crochet 3 boolla tokko keessa guuttannaa jechaadha. Amma akkasitti fixneerra 3 waan dhaanneef kirooshii keenyarra 3 nu hafa. Finnee hunda isaa bakka tokkotti akkas baafanna. Erga akkas baafanne ammallee sansalata 4 dhaanna. 1 2 3 4 erga dhaanne ammas finnee kana keessa akkas baafannee kana sii lammataa keessa akkas galfanna kirooshii keenya. Hubadhaa jalqaba kana keessatti dhaaneerra amma kan lammataa keessa akkas galfanna. Sana booda isa kana keessa akkas galfannee asiin harkifanna.
erga harkifannee amma sansalata 4 dhahanna. 1 2 3 4. Erga 4 dhahannee 1 2 3 kirooshii keenya ramarree ammallee boolla biraa keessa dhahannaa jechaadha. 1 2 3 sadaffaa irratti kirooshii keenya irra 2 qofa nu hafu. 1 2 3 ammallee achuma keessa 1 2 3 lama dhahanneera tokko dabalannaa 1 2 3 kirooshii keenya ramarraa finnee boolluma sana keessa sadaffaa baafanna. ammallee yeroo 3 ol harkifannaa 1 2 3 yeroo sadaffaatti kirooshii keenya irra 3tu nu hafa jechaadha. finnee akkas qabsiifanna. erga kana qabsiifannee sansalata 4 1 2 3 4. ammallee kirooshii keenya keessaa akkas baasnee finnee sadaffaa irratti akkas galfannee sadhaataa irra keessas lammata akkas galchinee asiin harkifannaa jechaadha. erga harkifannee bifa kanaan sansalata 4 dhahanna. 1 2 3 4. amma 3 dhahannee irraa jechaadha. 1 2 3 kan nuti dhahannu amma kana 3 4 4 wal qabsiifanneerra. kun kanaan qabsiisuun abaaboon kun asuma irratti dhuma. amma sansalata 4 erga dhahannee kana irratti naanneeffannaa jechaadha akkasa kanaatti. amma finnee naanneessinee asitti hin qabsiifannu lammata kanaan abaaboo biraatiin malee. amma erga sansalata 4 dhahannee 1 2 3 finnee boolla biraa keessa baafannaa jechaadha. 1 2 3 ammallee 1 2 3 boolluma sana keessa 1 2 3 ammallee 1 2 3 boolluma sana keessa dhahannaa akkas 1 2 3. amma abaaboo tokkoon fixneennaan arfaffaatti walitti akkas qabsiifanna. tole amma sinitti meera kana achi deebinee kana irratti hin qabsiifnu. kana booda haala kanaan erga kana walitti qabsiifannee kana asiin akkas naanneeffannee haala kanaan dhahanna malee finnee kana booda asiin walitti hin qabsiisnu jechaadha. isa kana walitti qabsiisnu kana booda abaaboo biraatiin finnee wal qabsiifanna. amma isa kanarratti naanneeffannee haala kanaan dhahannaa jechaadha. haala kana dhahanneen yeroo lachaan walitti qabsiisnu sansalata 4 dhahanna. amma garuu akkuma isa kanarratti viidiyoo duraan irratti sirriitti agarsiisetti sansalata 8 dhahaa jechaadha. 4 wal qabsiisuu irratti xumurreerra. inshaallah isiniif galadhee yaada. amma asitti sansalata 8 dhahanna. 4 5 6 7 8 haala kanaan erga dhaadhee 1 2 3 amma boollattaanu keessa dhaadhaa jechaadha. 1 2 3 sadaffaa irratti kirooshii keenyarra yoomiyyuu 2tu nu hafa. 1 2 3 ammallee achumatti 1 2 3 ammallee 1 2 3 achuma keessa sadaffaa 1 2 3 amma xumura waan ta'eef 3 hambifannee walitti guduunfanna.
hubadhaa. Akkasa kanaatti naanneeffachuudhaaf jechaadha nu. Kanarra deebisnee qabsiisaa hin jiru abaaboo kanaan 3 qabsiifanna waan ta'eef. Ammas 4 5 6 7 8. Eega 8 dhaannee 1 2 3. Ammallee boolla ittaanu keessa 1 2 3. Kirooshii keenyarra lamataffaa 1 2 3. Ammallee achumarra 1 2 3. Erga 3 dhaanne ammas 1 2 3. Boolluma sana keessa 1 2 3. Amma sadhuma waan ta'eef 3 kirooshii keenyarraa nu hafeera jechaadha. Tole amma sadaan isaa walitti qabsiifanna. 1 erga akkas goone amma 3 bifuma kanaan 1 2 3. 1 2 3. Boolluma sana keessa 1 2 3. Ammallee 1 2 3. Asuma keessa sadaffaa 1 2 3. Amma 3 nu hafe walitti akkas guduunfannaa jechaadha. Haala kanaan naanneffannee zuurii keenya walitti deebina. Egaa erga kanaan zuurii guuttannee amma finnee asitti finnee bakka kanatti walitti qabsiifannaa jechaadha. Bakka kanatti walitti haala kanaan qabsiifannaa jechaadha. Amma haala kanaan abaaboo lama xumurannee jirra jechaadha. Finnee kirrii keenya asitti murra. Erga murree si kana keessaa baafannaa akka hin hiikkannetti sana booda kana dudduubeetti deebisnee kirrii isaa akka foormii isaa nu jalaan balleessineef deebisnee akkas keessatti dhoksannaa jechaadha. Bifa kanaan. Amma kun bifa kanaan xumurree jirra. Abaaboo lammataa itti dhahanna. Ammas finnee haaluma ammatti dhahanneen dhahannaa jechaadha. Abaaboo haaraa dhahachuudhaaf sansalata 5 dhahannaa 1 sana booda 1 2 3 bakkuma sana keessa akkuma jalqabaatti akkuma duraan isinitti agarsiisetti dhahannaa jechaadha. 1 2 3. Ammallee boolluma sana keessa bifa kanaan dhahanna. 1 2 3. Amma finnee tokko dabalanna. Erga akkasitti dhahannee ammas sansalata 4 dhahannaa jechaadha. 1 2 3 4. Amma 4 erga dhahannee finnee asirratti dhahachuudhaaf nu
asirratti dhaachuuf waan taaneef amma asirraa lakkaa'annaa jechaadha. Kun guutuun isaa 18 akka ta'e duraan isinitti himeera. 18 keessaa 3 irratti dhaanneerra 15tu nu hafa. Amma asii kaasnee lakkaa'annaa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 asitti duubatti dhiisnee 7ffaa irratti dhaanna. Sababni isaas asiin 3 irratti gaafa dhaannu 1 2 3 4 5 6 akkasitti nu hafa jechaadha. Amma 1 2 3 4 5 6 dhiifnee 7ffaadhaan dhahanna. 7ffaa keessa qabsiifannaa jechaadha haala kanaan. Erga dhaannee ammas 1 2 3 4 sansalata 4 erga dhaannee finnee ammallee 1 2 3 kirooshii keenyatti marree finnee boolla taanutti abaaboo biraa dhaannaa jechaadha. 1 2 3 ammallee 1 2 3 boolluma sana keessa 1 2 3 ammallee 1 2 3 kirooshii keenya irra marree boolluma sana keessa yeroo 3 baafannaa jechaadha. Akkuma isinitti hime sadaffaa irratti kirooshii keenya irra 3 nu hafa. Sana booda walitti akkas baafanna. Amma 1 2 3 4 erga dhaannee asiin akkas baasnee isa kana keessa asiin akkas galfannee harkifannaa jechaadha. Inni ammas sansalata 4 dhaanna. 1 2 3 4 erga dhaannee ammas kirooshii keenyatti marra 1 2 3 4 finnee amma boolla taanu keessa akkuma duraanii 3 keessa baafannaa jechaadha. Kanaan 1 2 3 ammas achumatti 1 2 erga dhaannee 1 2 3 sadaffaa ammas boolluma sana keessa 1 2 sadaffaan kirooshii keenya irra 3 nu hafa. Sadansaa walitti akkas baafanna. Deebisnee ammallee 1 2 3 4 sansalata 4 dhaannee keessaa baasnee asiin kana keessaan akkas galfannee kan ofitti fudhannaa jechaadha. Ammallee sansalata 4 1 2 3 4 erga 4 dhaannee 1 2 3 boolla taanutti haala kanaan dhaannaa jechaadha. 1 2 3 ammallee 1 2 3 1 2 3 inni ammas 1 2 3 sadaffaatti sadansaa afuraffaatti sadansaa walitti baafanna. Ifama haala kanaan. Egaa erga haala kanaan finnee amma kana qabsiifannee ammas kun asuma irratti dhaabataa jechaadha. Isa kana bifa kanaan ammas deebisnee zuurii dhaannaa jechaadha. 3 qabsiisneerra waan ta'eef sansalata 4 dhaaturree hamma 8 dhaanna waan asirratti naanneessinuuf jechaadha.
saddeet tokko lama sadii finnee tokko lama sadii tokko lama sadii bifa kanaan tokko lama akkasitti kanarra zuurii guutee walitti deebina. Erga asiin gaannee sansalata 5 dhahannaa. Fixneerra waan ta'eef zuurii guunnee finnee as bakka jalqaba sansalata dhahanne sanatti qabsiifannaa jechaadha. Akkasitti tokko guduunfannaa akkasitti xumurree jirra jechaadha. Amma maqasii keenyaan muranna. Erga hanga kanatti dhaannee amma ani kana ol dheeressuu waan hin feeneef kana bifa geengoo ta'etti deebifannaa jechaadha. Amma deebisnee asii bifa geengoo ta'etti deebisnaa jechaadha. Akkasitti dhaannee geengoo nuuf ta'a akka amma biccatee miti. Kanaaf amma kanan dabalu asiif as bukkee kanatti dabala malee dhaabee amma kana caalaa dabaluu hin barbaanne. Isin yoo dheereffachuu barbaaddanis asiin bifa kanaan akkuma amma isinitti agarsiiseen guddifachuu dandeessu jechaadha. Amma haala kamiin asitti akka dhahannu isinitti agarsiisa. Erga haala kanaan qabsiifannee sansalata 5 dhahannaa tokko sadii afur 5 erga dhahannee tokko lama sadii kirooshii keenya ramarraa boolluma sana keessa baafannaa. Tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii achuma keessa tokko dabalannaa. Tokko lama sadii bifa kanaan walitti akkas qabsiifanna. Amma tokko lama sadii afur erga dhahannee eessatti dhahannaa? Kunoo bakka kanatti dhahanna. Amma erga kana qopheeffannee sila asirraa achi 6 lakkaannee turre asii achi 6 lakkaannee turre jechaadha. Amma immoo asiin tokko lama sadii asitti lakkaanna. Akkasitti deebina waan ta'eef tokko lama sadii as keessa baafannaa jechaadha. Sadaffaa keessa erga akkas gaafannee finnee isa kana keessa akkasitti galfannaa. Sana booda fidnee baafanna. Sansalata 4 tokko sadii afur tokko lama sadii akkuma hojii keenyaatti kun tokko lama sadii tokko lama sadii achuma keessa tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii kirooshii keenyarra tokko lama sadii walitti afuraffaatti walitti baafannaa. Ammallee tokko lama sadii afur erga afur dhaannee kirooshii keenya keessaa baafannee finnee isa kanatti galfanna. Sana booda dudduubaan erga harkifannee asiin baafannaa jechaadha. Ammallee tokko lama sadii afur erga afur godhannee tokko lama sadii boolla taanutti tokko
lama sadii sana booda tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii booluma sana keessa akkasitti sadaffaa irratti sadiin nu hafa sadan walitti qabsiifannaa jechaadha haala kanaan sana booda sansalata afur deebisnee dhaanaa tokko lama sadii afur erga afur dhaanne ammas kirooshii keenya keessaa baasnee asiin akkas galfanna bifa kanaan tokko lama sadii afur erga dhaanne ammas kirooshii keenyarra tokko lama sadii marra boolla haaraa keessa galfannaa jechaadha tokko lama sadii sana booda tokko lama sadii booluma sana keessa tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii kirooshii keenyatti marra sana booda booluma sana keessa lama sadaffaa irratti walitti fidanna tole amma erga akkasitti sadii dhahannee sadan lakkaa'annee kanarraa sadan lakkaa'annee xumurree jirra amma kanarraa immoo sadii asitti dabalannee kanarratti dhahannaa jechaadha kanaaf kana walitti akkas goonee qabsiifnaa jechaadha isa kana asirraa meeqa sadii fudhanna tokko lama sadii ammasitti abaaboodhuma kanaan dhahanna amma erga sansalata afur dhaadhee fidee amma isa kanarraa kana walitti qabsiifadhaa jechaadha fideetan erga sana booda ammas sansalata afur dhaha tokko lama sadii boolla haaraa irratti tokko lama sadii tokko lama sadii achuma keessa tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama sadii akkasitti sadan walitti baafanna sansalata afur ammallee sana booda finni ammas kanaan walitti akkas qabsiifannaa jechaadha sana booda sansalata afur erga dhaannee tokko lama sadii kirooshii keenya irra godhannaa asitti finnee boolla haaraa keessa abaaboo haaraa uumannaa jechaadha tokko lama sadii achuma keessa tokko lama sadii sadiin nu hafa saroo fixnu sansalata afur ammallee afur erga dhaannee kirooshii keenya keessaa baasnee sadaffaa asitti as meeqa fudhannee tokko lama kanaan sadii kan xumuraati jechaadha kun akkas godhannee tokko lama sadii afur tokko lama sadii kirooshii keenya irra mallee boolla haaraa keessa ammallee uumannaa jechaadha tokko lama sadii ammas asuma keessa tokko lama sadii tokko lama sadii booluma sana keessa sadaffaa keessa baafannaa jechaadha inshallah saniif gala yaada sana booda haala kanaan walitti qabsiifannaa erga walitti qabsiifannee amma kanarra ja'a waan fudhanneef sadii waan fudhanneef
kanaan xumurree amma zuuraa kanaa dhaannaa jechaadha naannoo isaa. Amma kanumaan xumurree asirratti abaaboo kana akkuma jara kana dhaadhee irratti sansalata 8 zuurii guuteen sanitti deebi'aa jechaadha. Egaa akkasitti zuurii guuttannee irraa amma finnee isii kana asitti qabsiifannee xumurraa jechaadha. Bifa kanaan abaaboo isa kana fixannee jirra. Amma abaaboo tokko asitti dabalanna. Kana bakka kanatti dabalanna jechaadha. Akkasa kanaatiin nuuf naannee geengoo akka nuu ta'uuf. Amma erga asitti akkas dhaannee fidannee asirraa 1 2 3 kana dhaanaa jechaadha. Kanarratti finnee dhaanna. As keessa akkas galfannee abaaboo qopheeffannee keessatti bifuma duraan isinitti himeen dhahanna jechaadha. Akkasitti 1 2 3 4 erga akkas finnee 1 2 3 kirooshii keenya irratti marree finnee boolla haaraa kanatti baafanna kirooshii keenya yeroo 3 jechaadha. 1 2 3 ammallee achuma keessa yeroo 3 harkifannaa 1 2 3 sanuma keessa 1 2 3 kanaan 1 2 3 4 erga 4 dhaannee finnee as keessa lammata qabsiifanna. 1 2 3 4 1 2 3 kirooshii keenyatti marraa asitti finnee ammas boolla haaraa keessa yeroo 3 baafannaa jechaadha. 1 2 3 kirooshii keenya irra marree sadaffaa ammas yeroo 3 baafanna. Yeroo 3 yeroo baafannu dhumarratti kirooshii keenya irra 3 tafaa sana booda qabsiifanna. 2 3 4 sana booda baasnee finnee asitti akkas qabsiifannaa jechaadha. 1 2 3 4 1 2 3 sansalata 4 erga dhaannee double crochet keenya irra roo 3 maranna. 1 2 3 crochet keenya irra roo 3 marannu yeroo boolla keessa tokko galfannu yeroo 3 deebisnee keessa baafannaa jechaadha wal harkifachuuf 3 akkasitti. Jalqaba irratti suutadhee waan isinitti agarsiiseef amma viidiyoon isa akka nutti hin dheeranneef ariifadhee jechaadha. Akkas godhannee finnee asitti 3 dhaabsiisanneerra amma kana 3 waan qabsiifanneef isa kanatti as dabarfannaa jechuudha. Sila 3 lakkaannee waan qabnu jennaan 6 ture 6 irraa 3 abaaboo isa kanarraa dhaannee 3tu nu hafa 3 immoo abaaboo isa kanaan qabsiifannaa jechaadha. Amma isa kana walitti fidanna. 1 2 3 4 1 2 3 crochet irra maranna sana booda 1 2 3 achuma keessa 3 walitti qabsiisnee 1 2 3 4 erga goonee crochet keenya keessaa baasnee
asiin akkas galfannee harkifanna. Sana booda sansalata 4 dhahanna. Erga dhahannee 1 2 3 kirooshii keenya irratti marree boolla haaraa keessa baafannaa jechaadha. Lama sadii boolluma sana keessa boolla tokko keessa dabal kirooshii 3 dhahanna. Kirooshii keenyarra yeroo kamuu 3 maranna. Bifa kanaan 1 2 3 4 bifa kanaan amma akkasitti ababaasa kana gatii qabsiifamneef jennaan abaaboo kanarraa ammallee 3 dhahannaa jechaadha. Isa kanatti darbinee 3 qabsiifanna kanatti illee. Egaa haala kanaan kana xumuranneeti jirra. Amma 2tu nu hafanii jechaadha. 2 asiif asiin akkasitti 2 nu barbaachisa jechaadha. Hojii keenya akkasitti naanneeffannee lamaan kana haala kanaan itti dhahannaa jechaadha. Kanarratti waan baay'ee ture isin agarsiiseef isiniif gala jedhee yaada. Lamaan kana dhahannee kaanee walitti deebina viidiyoo waan dheerateef. Egaa hordoftoota koo gumina harka keenyaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa asumatti xumurra. Kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Akkasitti barcuma fayyadamuu hin dandeenya. Wonfeenii fayyadamuu hin dandeenya. Haala kamiin lamatti dabalannee asii tokko asiin haala kamiin itti dabalannee roga 3 godhannee itti fayyadamnu immoo viidiyoo kutaa sadaffaatiin isinitti agarsiisa inshaallah. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Gaaffii qabdan illee koomantiidhaan na gaafadhaa. Dogongora koo koomantiidhaan natti himaa. Namoonni baay'ee koomantiidhaan na barreessaa jirtu. Galatooma kanillee keessaan dhuftanii jabaadhunaan jettan akkasumas galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo kutaa sadaffaatiin wal arginutti turtii gaarii.